Ashrafuu qe'ee namni si harka hin jiruumi. Yeroon qabu na dhaggeeffadhu. Dhimmi asis barbaadeef dhimma hawaasa kanaati. Ati jabaadha siin beeka. Amanamaadhaas waan kanarra na gargaarta jee waan hin yaadeefin dhimma kana siin tuquu barbaade. Kanaaf rakkoo uummata kanaa akka furtu ati si ajajuun barbaade. Nis ni furtaas sittiin amana. Kanaafuu hariiroo teenya nam takkalleen akka beeku hin barbaadu. Yeroon keessatti rakkoo tana gaafa furtetti ifa ba'us rakkoon qabu ammaaf haa turu. Kanaafuu rakkoo tana hawaasa kanarraa furuun nurraa eegama. Waa'ee gama kanaa si kanneetiin jira. Naaf raawwadhu. Dubbadhu. Hayyee dhimma hojiitiif beetiin jira. Bakka itti na dhuftan teekstiin isiniif godha. Amma dirqama deemuun qaba. Yeroo raawwattetti walitti dachaan. Ergama kee hin dagatin. Boss, dhufnee jira. Fiddaniimi. Naaf kan. Waan bareedaa hojjetan. Ijoolleen tun hanga ammaa akkamittiin dhufin? Kun maal jechuu waan biraa jira. Waamanuun qabdu ture. Garuu ammaan tana nyaadhamte. Maal jechuu? Nuti sammuu teenya fayyadamnee uummata Harargee beela baasuu osoo hin ta'iin lubbuu teenya beela baafnee jirra. Har'a booda nutii fi ati adawwiidha. Maallaqa saamnes harka galfanne wanti hundi harka keenya jira. Tana beeki. Isin guyyaa hamtiin hin jirre waan takka godhuu hin dandeessanii. Ija tiyya duraa badaa.